Waan hedduu nama gaddisiisu jaalboona. Egaa mee waan kun uummanni Oromoo akkuma beekamu haala amma mootummaan baay'ee sardamee jira. Mootummaa maaltu jira miti. Awurooppaanis Ameerikaanis akka jiranitti fuularraa garagarfatanii jiru. Isaan immoo biyya keessa abdii kutannaarran haala suukanneessaa kanaan uummata fixaa jiru. Isa kanaaf wanti warra uummata keenya godinaa fi aana irratti ganda keessatti kaabinoota hojjechaa jiran kana akka waraana bilisummaa Oromootti yeroo qabdanillee uummata kana isin akka yeroo akka barsiisaa jirtanii fi hubannoo akka kennaafii jirtan kan argaa jiru. Isaan garuu gochaa suukanneessaa obboleeyyan isaanii, abbaa isaanii, obboleettii isaanii, haadha manaa isaanii irratti raawwachaa jiru. Kanaafi warra kanaafi dhaamsa maalii qabdan? Gorsa maalii kennuu dandeessan? Akkamiin uummanni kun hubachuu danda'a? Isinillee bosona jirtanii qawwee baattanii isinii wajjin walitti dhukaasanii isin wajjinini waan feetan wal gochuu dandeessan. Garuu uummata qulqulluu, uummata nagaa qabu, uummata horii isaatiif qabu, ijoollee isaa guddifachuu fi walii gadi fiigu. Warra kanarratti yeroo tarkaanfii fudhatamu namoonni kun bifa kamiin gorfamanii deebi'u? Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Kan jedhu irratti mee warra keessattuu kaabinoota waraana Eertiraa fi humna naannoo addaa Amaaraa dura bu'anii uummata Oromoo akkasittiin dararaa jiran kana bifa kamiin uummata Oromootti hubachiisuu dandeessu? Isaaniifillee dhaamsa akkamii qabdu? Gorsa akkamii qabdu? Egaa kun nuti waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti argamu lafa deemu kamittiyyuu haalli amma ta'aa jiruu fi sirni amma ittiin uummanni keenya budaa jiru maal akka ta'e guyyaadhaa daqiiqaatti yeroo argatetti barsiisaa deema. Akkamittiin nagaa waaraa batinta waaraa argama biyya keenya keessatti nagaa ta'uu jiraachuu dandeenya ka jennu guyyaadhaa guyyaatti yeroo hundumaa mala uummata keenya mariisisaa oollaa. Uummanni keenya immoo falli jiru maali jedhee yeroo nu gaafatutti qawwee hidhachuu qofaa uummataan lagatee nutti dhufe kana daangaa tarkaanfatee dhufe kana qe'ee keenya irratti mana kee lafa kee irratti dhufee sijjeessaa oolu tolle keessa jalatti gudeedaa oolu kana akkamitti ilaaltu ka jedhu kana barsiisaa oollaa. Falli isaa hidhannoo akka ta'e hundi isaayyuu irratti waliigalee jira. Ammoo addatti dura bu'ummaadhaan agartee hooggansaa warraa kana fudhatanii warra akka kaabinee dandaasaa ta'u kaabinee aanaa dhimma nageenya aanaa haa ta'u isa kun erga fudhatanii ilmaan naqanyoota kana baatanii uummata nagaa fichisiisaniif aanti nuti akka waraana bilisummaa Oromootti qabnu har'a gaafa seeraas gaafata seenaa kan hin baane kun qabaadha. Immoo biyya biraa hin qabdanne. Diinni keenya boru nurraa galuu danda'a. Biyya isaatti deebi'ee galuu ni danda'a. Garuu nuti wal biraa hin gallu wal faana jiraanna biyya keenya keessatti abbaa biyyummaa kabachiifanna jenne malee nuti uummata Oromootiin miti qabsoo gallee jirru. Akkanatti hubachuun gara qabsoo uummata Oromooti. Har'a uummata nagaa gochiisuu kanneessaa irratti raawwataa jiru kanaaf hubattanii gara uummata keessanii akka dhaabattan guyyaadhaa guyyaatti dhaabnaa fi garuu dhagahuutti hin jiran. Maaliif jennaan har'a nyaatee du'aa akka harree sana gochi isaa yaadan kana malee uummata kiyyaa biyya kiyya ka jedhu mataa keessaa hin qaban. Dhala isaanii yoo barbaaden fuudhanii biyyoota biraa biraatti godaansifataa jiru. Ofii isaaniifi garuu haadha ajjeesaa qabanii mana irratti gubaa ajjeesaa wayyaa irraa baasanii gabaa keessa qullaa oofaa taatee akka kanaa kana mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesaa gocha akka kanaa kana guyyaadhaa guyyaatti raawwachuu jiru. Isaan kanaaf dhaamsa ammallee qabu irra deebine maqaa Oromummaa waaqqatiina. Oromummaan maskeenni waraabamee kan namaa kennamu dhalootaan arganne. Uumama Waaqayyo irratti nuume dachee Oromiyaa irra jiraanna. Kanaaf biyya keenya keessatti nagaa barbaannaa. Nagaa kana warri barbaadan immoo koottaa gara uummata keenyatti deebi'aa jechuun jirra gama keenya. Baay'ee galatoomi jaalboona. Mootummaan kun filannoodhaa jedhaa. Yeroo uummanni addunyaa bifa haala mootummaan kun gadhiisuu qabaa.
angoo gadhiisuu qabaa kan jedhanillee akka Ameerikaanillee UN'illee yookaan waraan erginaa yookaan taa'aa mari'adhaadhaa yeroo jedhamaa jiru kanatti isaan uummata fixaa jiranii mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee of waamu kun yeroo akkasitti addunyaan mootummaa namicha muummicha ministeeraa ofiin jedhee of waamu kana yeroo lakkii taa'ii mari'adhu jedhaniin kana akka Oromootitti maajoritiin biyya sana keessa paaworiin biyya sanii Oromoodha waan ta'eef namichi kun Lammaa Magarsaa yeroo rakkoon akkasii mootummaa TPLF geggeessaa ture san keessatti gaafa raafamuu mootummaa kana argu gooftaan keenya uummata keenya waliin dhaabbanna malee nuti nama biraa waliin hin dhaabbannu kan jedhu ejjennoo akkasii fudhatee uummata isaa wajjiniin dhaabbatee jijjiirama jedhamee Oromoo harkaa ba'e san dhufe jechuudha. Shimallis Abdiisaa haala amma addunyaan jedhu kana otoo dhagahu maaliif tarkaanfii akka obbo Lammaa Magarsaa san fudhachuu dadhabeettee yaadda? Moo namichi kuni homaayyuu waa tokko keessa hin jiru, waa tokkoyyuu hin beeku, dandeettis hoogganas hin beeku kan jedhu moo maalidha wanni isaa moo ofumarra rafaa jira? Kana ani gamatti kan hubadhu jalqaba sinii kaaseen ture jechuudha. Innis maal inni hooggansarra namoonni har'a jiran namoota agartee maal nyaateen bulaa ijoollee kootii maal lallaadha kan jedhu malee hooggansuma impaayirummaa jalatti iyyuu namoonni hubatoo ta'an hedduun isaanii jiru. Fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa fa'aa sirnuma impaayiraa kana jalatti hoogganarra turanii waa aga ta'e tokko nama waa hubatudha. Nama siyaasni garamitti dambaliin uummataa garamitti jira kan jedhu waa adda baasuu danda'u. Kun garuu bulchiinsa aanaa irraa qabatee kan godina irraa qabatee fardeen agartee fardeen waan garaa isaatti nyaatu kan yaadu malee mar'ummaan isaa kunoo achi baasee agartee xiyyaarota biyya alaatiin mi'oota gargaraa fe'anii dhufan kana akkaataa kana garaa achi baasanii bobbuu irratti hidhatanii hojjetu malee waa'ee uummata isaaniitiin walitti qabanii mar'ummaan isaanii guduunfatan hin jiran. Kana jechuun barnoota xixiqqaataa hubannaa hin qabanii bas namuma agartee gabaabumatti bahee galuu har'a eessanoola ajandaa nama hin qabne maaliif nama akka jiru nama hin beekne hooggansa sanarra maaliif akka ta'a eenyuuf ta'a kan jedhu adda baasee nama hin beekne jechuudha. Jabbii agartee namtu waa tokko homaa yaadne fuudhanii iddoo sana kaa'anii sun immoo maaliif ta'e kan jennu har'a ati abbaa loonii dhibbaa yoo taate nama horii kee akka gaarii itti tiksuu danda'u gabaree qaxarata. Kana jechuun nafxanyaan seera ofii tumte kanarratti akkaataa ofii barbaadde sanarratti uummata Oromoo golee kana keessa akka nuti gadoofuuf akka fedhii ishii sanatti akka socho'uu danda'u waan beektuuf nuti achi keesse malee Oromootu filatee mootummaa naannoo Oromiyaatu nuuf hin jireetti kaa'e tokko illee hin jiru jechuudha. Asirraa waa hubachuu danda'uu qabu. Kanaaf tortoraarraa urgaa'anii ganii jedhan nama akkasiirraa waan haasaa akka kanaallee hin eenyu. Garuu uummanni keenya maal ta'uu qabaree nama akkanaa kanarratti kan jennu jabaatee tokkoomee tokkummaa isaa daraan cimsatee miidiyaa qaburratti alaatee sangurra isaa wal dhaggeeffatee maaltu ta'uuf jira nama akkamiitu nu fuuldura jira kanaaf akkamiin jijjiirrachuu dandeenya jedhurratti walii galee guutumaan guutuutti sirna abbaa hirummaa kana hundeen buqqisee Oromiyaa wal taate akka gaarrutti baraan bu'aa hafuurraan kana ta'e gonkumaa hoogganaa isa kana ka jennu mabbaa gadaatti mabbaa maaliif jedhamee Oromoon akka waliin ta'an sun jijjiirama nuuf hin qabu jedhee akkasitti nu gadda malee nama hoogganaa dhagee nama kana waamuyyuu ani nama natti fakkaatu gama kiyyaan. Baay'ee galatoomii Jaalboonaa wanni ammarraa dubbachaa jirru walumaa galatti Oromoon bifuma amma ati ibsite kanaan aanaa cobii keessatti shawaa lixaa keessatti illee akkasumas maali shawaa kaabaa keessatti illee yaada wal fakkaatatu deemaa ture dheengadduma dhiyoo kana namoota ijoolleen isaanii baqatanii manni irratti gubatee gara baaleetti baqatanii jirantu jiranii kan warri kaan immoo mana hidhaa keessa jirantu jiranii isaan illee akkasumatti gaafannee yaaduma wal fakkaataadha kan isaan kennaa jiran. Haaluma kana wal qabatee ammas godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo ajjeesanii booda lafarra harkisaa jiran nama lubbuun qabne jechuudha. Kana yeroo siin jedhu suuraan isaa dhufee nu bira jira. Yoo maxxansine miidiyaa irratti baay'ee shook nama godha waan ta'eef kan nuti wantoota kana qabaa jirru jechuudha. Isa kanaaf mee akka Oromootitti mootummaadha namichi ofiin jedhu akkumaatu amma ibsite nama yeroodhaa yerootti waan nyaatee buluu fi ajandaa itti kenname walii gadi oofu malee uummata kana fuuldura taa'aa jira uummanni kun dhumaa jira maaliif uummanni kun du'a kan jedhu namni gaaffii kaasu hin jiru. Isa kanaafiyyuu
uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru kun amma gadi bahee falmachuu hin danda'a. Yoo hin danda'u ta'e maal gochuu qaba? Yoo hin danda'e ta'e maaliif taa'aa jira? Haa ta'u namni mana keessa ciisee abbaa ijoollee jaatti dhumaa jira. Qeerroo miti kan dhumaa jiru. Walloo keessatti akka kana, Wallagga Lixaa keessatti akka kana, Booranaa fi Gujii keessatti waa wal fakkaataadha. Arsii fi Baalee keessatti, Harargee keessatti waa wal fakkaataadha. Amma dur qeerroodha kan adamsaa turan. Amma abbaa ijoollee 6, abbaa ijoollee 5, abbaa ijoollee 2 kan isaan ajjeesaa jiran. Isa kanaaf duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanaaf uummanni kun maaliif ofirratti callisee ilaalaa? Namoonni mootummaa keessa jiran kun gahee jedhanii maaf hin kaane akka duraanii sanitti? Egaa isa kana amma jalqabaa akkuma ati naaf kaafte sana warra ajandaa har'a maaliin bullaa ittiin maaliin oollaa nyaanne bullaa warra akka kanaa kanatti uummata kana fuuldura jira fuddubaadhaa ifa galaadhaa rakkoo amma uummata deemaa jiran silaa bakka bu'aa uummataatu miidiyaattis bahee uummatattis bahee hima. Har'a isaan garuu gaafa ajjeesanii deebi'an maal jedhuuni shoortoota ajjeefnee deebine. Garuu kan isaan ajjeesan qotee bulaa nama barnoota illee hin qabne. Uummanni Oromoo barnoota hin qabu baay'ee isaa quba qabna jechuudha ifaan ifatti beekamaadha waan irraa wal hin qabu. Maaliif jennaan amma isaan yeroo Taaddasaa Birruufaa qabsoo keessanitti amma isaan jaarraa 4 mana naxanyaa barannutti xiqqoo tokko duubatti nuu eegaa akka jedhan illee nama jirti seenaa keessatti akka adda addaatti naasa'ama barreeffamaa yoo arguullee baate. Har'a garuu kan keenya mana barnootaayyuu gaafa galu namoota gartee naxanyootatti dhiyaatan erga naxanyaa qabantu bartee isaanuma jalatti kunoo xiqqoo tokko dhiyeenya kana keessa bara waggaa 10 hin lakkaawwanne kana keessa waa barate namoota barnoota iyyuu homaa hin qabne waa'ee siyaasaa maal akka ta'e hin beekne. Maaliif akka dachee kanarra jiraatu eenyutu dacheen kun irratti uumame iyyuu adda baasanii hin beekne fiquutti jiru jechuudha. Maaliif gargaarsa mannee uummanni kun kan jedhu garuu warra ammati jennu kana akka hooggansaatti uummata kana fuuldura jiranitti kan ajjeesanii kan ija qaba jedhan kan wal dhaga'uu danda'u jaarsaa bihaasii ajjeesanii akka gurri isaanii waliin qaban bineensaa isaanii kaan ajjeesanii kaan hidhaatti kaan biyyaa ari'anii gurri uummataa duudaa ta'ee jira. Har'a garuu taa'ee laalaayii kana booda akkam ta'uu qaba ka jedhu taa'ee laaluutti hin jiru haala nuu mijeessaa hin lollaa kana booda jechuudha. Jettee amma kutaa nuti koonyaa nuti keessa sochoonu kana keessa golee Oromiyaa keessaa kan giddu galaa haala nuu mijeessaa ijoollee keenyaa fisan kana booda ijoollee koduutu taa'ee ija kijaan laaluurra ajjeesee du'uun qaba ka jedhu nutti bu'aa jira. Innaa nu arge ilmaan addaatee guddootti mul'anne as mana keetti galuudhaan abbaa ijoollee jaasaa ta'u isaa ta'u ijoollee isaa ta'u billaan qalanii biraa deemu yookaan biyyatti naqanii gubuu kanaa jennetu uummatatti nuti guddoon mul'annu innaa mul'annu bifa maal ta'eetiin barnoota isaanii kennee bira dabarraataan kana. Innaa nu argu garuu ilmaan isaa duguuggatee doluu qabnaa haala keessaa kana booda qawwee baada akkas qawwee dhachuu dandeenyu qofa nu mijeessaa haala falli biraa hin jiru. Innaa haadha manaa kiyya giddaan guban wayyaa irraa baasanii taa'ee ilaaluurra ofii kootii dursee gubatee kan dhaga'uu dhabuu wayyaa kan jedhu dhaadhessiisaa jechuudha. Kanaaf amma falli jiru mootummaatti gara qabsoo hidhannootti deebi'ee jira uummatitti kan ammoo sabeessuu kan danda'u qaama dursee hidhate sanaa fi qaama akka hooggansa waraana bilisummaa Oromoo walii galaatti irratti illee hojjetamuu jira yaadamuu jira. Kanatti seenaa jiraaa jechuun adan beeku kana. Baay'ee galatoomi jaalboonaa egaa akkumaatuu jette Oromoonni wanni inni taa'ee eeggatu hin jiru fakkeenyaaf waan baay'ee nama gaddisiisu keessaa Oromoo lubbuun jiru otoo hin taane Oromoo amma fakkeenyaaf kan du'ee jirullee obboleessa keenya jaalatamaaf kabajamaa artiist Haacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu waggaa har'aati waggaa kana keessa kan inni du'e gaafa 29ti siidaa isaa warqiidhaan ijaarraa kan jedhu Taakkalee Uumaa gadi bahee miidiyaa addunyaa fi uummata Oromootiif waadaa seenee deemee ture jechuudha. Amma siidaa san bakka bu'uura siidaa san dhaabaniyyuu siidaa sanii diigamee badaa jira. Isa kanaaf kan lubbuun jiru otoo hin taane warruma seenaa Oromoodhuma ta'uu isaatiif lafuma isaarratti qeedhuma akaakayyuuf abaabileensaa irra turetti lafa kanarratti wanti akkasii raawwatamaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa kana keessa jiru isinis akka waraana bilisummaa Oromootti wanni cimsitanii uummata Oromoo keessattuu daasporaan Oromoo shoora olaanaa taphachaa jira. Gara fuulduraatis taphachuuf deema. Egaa haala hundumayyuu hubatee jira jedhee yaada. Kanaafuu isin akkamitti ilaaltan
Mee amma siidaan Hacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa kanatti diigamuun Finfinnee keessa gama biraatiin immoo naannoo warra nafxanyootaaf immoo lafa kennanii lafa kaarimeetirii 10,000 kennanii aadaa keessanii fi afaan keessan irratti guddifadhaa jedhama. Wanti kun akkamitti ilaaltan isin? Lafni siidaan irratti dhaabbate kun yoo akkam xiqqaatee yoo akkam guddatee kaarimeetirii 100 waan ta'u natti fakkaatu. 50 hanga wannoo yoo kana hanga 50 hanga 100 ta'e. Kanaaf wanni kun akkamitti ilaaltanii maalinni wanni deemaa jiru kuni waraanni bilisummaa Oromoof hoogganni bilisummaa Oromoo bifa waan kana akkamitti uummata Oromootiin dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama dhukkuba yoo waan kana dubbatan garuu isinirraa yoo dhagahan uummanni Oromoo kana caalaa hojjechuu danda'a waan isin haasoftan hojiitti hiikuu danda'aaf isin gaafachaa jira. Isa kanaafiyyuu mee akkamitti ilaalta wantoota amma lafa kanarratti mucaan kun Oromoof jecha lubbuusaa kenne namni ajjeese shaneedha jedhanii shaneerraa deebi'aniiti TPLF jedhanii TPLF irraa shaneetti dhufee hanga ammaatti dhugaan isaatu hin baane haqni isaatu manni murtii dhaabbatee waggaa tokko guutuu manni murtii nama ajjeese arguu hin dandeenye. Namoota qabaman bilisa jedhee gadhiisaa jira. Kanaafuu kana akkamitti ilaaltame? Jalqabumayyuu ajjeesee ka'ee kan siidaa fi idaaraa ka jedhu roorroo natti fakkaatanaan. Maaliif jennaan ofii isaatii eega ajjeese siidaa inni nuu ijaaru tokkollee hin jiru. Sirnicha obboleessa keenya jaalatamaa kana nu biraa dhabamsiise kana sirna sana dhabamsiisutu fana malee biyyaadhaas ta'e biyya keessaa maallaqa isaa qabu dandee isaa qabu fuudhee harka mootummaa kanis isaa nu biraa nyaate kana obboleessa keenya nu biraa nyaate kanatti bilisa sana maallaqa sana dabarsanii kennanii agartee biyyoo walitti qabanii suura isaa fakkeessanii ajjeesuu kan dhaaban sun waan nu gammachiisitti qabnu waraana bilisummaa Oromoo. Mee fakkeenya kanan si kaasu adda Amaanu'eel Wandimmoo Dambidoollootti gaafa ajjeesanii uummata fuulduratti masqala addabaabayitti ajjeesanii. Har'a garuu Amaarri immoo istooppii Amaaraan jiinoosaayid istooppii Laftanyaan jiinoosaayid jedhanii nu jeessanii isaanii reeffa keenyallee haatanii itti hiriira ba'uu jiru jechuudha. Roorroon kanaan olii jiraare nu jeessanii isaanii siidaa isaan jalqaba nu ijaaran hin jiru. Siidaa isaa jiksanii viidiyoon har'a yookaan signaa apaatiin har'a jettu kun ilmaan nyaata kennuuf jirti jechuudha. Siidaa sun dhaabbachuun hin gammachiisu. Kanaaf jennaan eenyutu dhaabe eenyutu ajjeese ka jedhu adda baafannee waan beeknuuf jechuudha. Baay'ee garaa kan yeroo waan sana yaadadhu amala namummaa keessaan baachuudha. Miira hamaa tokko nutti dhaga'amanu. Ajjeese ka'ee har'a immoo siidaa isaan sii dhaaba goota keenya. Eenyutu ajjeese eenyutu immoo dhaabata. Eenyuun immoo dhaabata. Dachee Oromiyaa keessatti abbaa biyya Oromoo gaafa ni miidiyaa jalaafatan. Nama ajjeese beeku waan ta'eef nama nagaa guyyaa lama sadii qabu hin gadhiisu. Bilisa kun jedhanii namni isaan ajjeese qaama mootummaati waan ta'eef mootummaa ayyoota akka ta'uu danda'a shimalis ta'uu danda'a hin beekamu akka uumaa ta'uu danda'a. Abbaan ajjeese isaan wal beeku nama nagaa immoo uummata kan afaan ajjeesuuf jecha qotee bulaa wayii karaarraa qabanii qoranneetti nagaa ta'ee bilisaa nama biraatti barbaaduuf jirraatiin jedhu. Ilaalchota akka kanaa kanatu jira jechuudha biyya Itoophiyaa kana keessa. Kanaaf iyyuu waan kaarimeetira sana osoo hin taane kaarimeetira 100 siidaan irraa jige sana osoo hin taane waa'ee Oromiyaa dubbachuutu dur sanatti fakkaata. Gaafa sana gumaan goota kanaas deebi'eera. Siidaa goota kanaas immoo bakka gaarii bakka dhageettii qabu Oromoo fuulduratti guyyaadhaa baraadha nutti ijaarrachuu dandeenya malee warri ijaare seenyu warri jigse seenyu warri ajjeese seenyu jechuutu murteessaadha jechuudha deebisa kana argachuudha. Uummanni Oromoo akka taa'ee maallaqa fidannaan yoo ittiin ajjeefamanii dhama maallaqa guureetti kenne ajjeesanii kaanii birrii itti gumaa nyaatanii jecha sababa ajjeesanii fideedanii immoo maallaqa itti nyaatan. Kun salphina. Salphina akka kanaa kana teenyee duraan dhaga'uudha ka jedhu eega guyyaa gaafsanaatii dargaggeessi qeerroon Oromoo dhiiraa dhalaan hedduun isaa qabu osoo seenillee hin jiru. Hagammaa immoo hubannoo dhabee ergama ilmaan naftanyaa fudhatee kutaa 12 keessaallee warri ba'anii kadhatti mootummaa gubbaa hin jiru. Isaan kanaa illee lafaa gara uummata keessanitti deebi'a. Du'a yoo taate bisaanuu nama ajjeesti qofaanuu nama ajjeesaa biyya ofii wareegamuun immoo du'a yoo taate jireenya natti fakkaata.
Kanaafuu akkasitti gara kanatti deebi'aa kan hin jedhu yaada akka kanaa kanan qabamu. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa waa hedduu irraa dubbannee amma waa'ee gara waraanatti haa deebinu. Mootummaan kun isin fuuldura dhaabbatee isin lolaa jira moo waraanni mootummaa kana eessa dhaqe? Kan gara lixaa jiru kun hin jiru. Gamma gara aanaa jalduu keessatti gara nama 90 wayii jira malee waraanni hin jiru kan jedhani shubuxee keessa dheengadda ijoollee qabanii deemanii garuu namni hin jiru waraanni hin jiru jedhan. Waraanni kun garamitti deemaa jira? Eessa dhaqaa jira? Eertiraa irraa ni dhufa, naannoo Amaaraa irraa ni dhufa. Garuu lafa isaan jiraatan baay'ee hin argaman. Kuni eessa dhaqanii jennee yaadna yookaan immoo maal ta'aa jiran? Isin wajjin wal lolanii dhumaa jiran moo biyya harka kennachaa jiran moo biyya gadhiisanii bahaa jiran? Harka kennachaa jiran illee inuma jiru. Garuu irra guddeessaan bifa agartee akkaataa uummata keessa faffacaasuu kana yaalii gootee jirti. Guutumaan alixarraa jiru ka'ee sarara giddu gala kanatti deebisteetti. Maaf jennee keessoo isaaniitiin icciitiin gaafa qorannu waraana giddu galaa kana dhiibnee gara daangaarratti deebifnee daangaarratti waggaa warri kunnaa dhukkubni keenya guddaan waraana giddu gala jiru yookaan immoo itti shaggar giddu gala Oromiyaa guutuutti marseessitu dhibee guddaadha. Daangaarra waraanatti maratti guyyaa walitti dhufamee karaa irratti wal dhoowwuu dandeenya. Isaan kun hooggantoota sirna impaayirummaa tiksan qondaalota impaayira tiksan olaanoo guyyaa ajjeesu. Diigumsa sirna impaayira irratti warra hojjetaa jiru isaan kanadha. Kanaafuu isaan kanatti duuluu dandeenya ka jedhan daangaarra ka jiran agartee magaalota gurguddoo irra ka jiran guutummaatti guuranii fakkeenyaaf aanaa Amboorraan, aanaa Ilfataarraan, aanaa Cobiirraan, aanaa Kaachisiirraan, aanaa Midaaqamniirraan mee jiraattota anaa miti jiraattota naannoo sana uummata Oromoo gaafachuu dandeessu jechuudha. 300, 400, 500 gad guuranii amma sochii bahuu wal dhoowwinee jirra jechuudha. Haalli keessatti isaa baay'ee akka hanjaan ta'an beekamaadha. Uummatuma keenya keessa wallaalleessaa oollaa jechuudha guyyaatti gara biraadha kan illee hin qaban. Akkasitti nu gaddaani garuu. Baay'ee galatoomi jaalboona gaaffii deebii bareedaa naa kennite. Egaa akka waliigalaatitti jiddugaleessi kuni bifa qabsootii fi istiraateejii qabsoo Oromootiifis nafxanyoonni kufuudhaa fi irra caalaan waraana jiddugaleessa Oromiyaa jiru kana yoo lolli ka'ee dippiloomaasonni dhagahuu karaan ni citaa hooggantoonni dhufanii mootummaan addunyaarree gaazexeessitoonni illee yoo dhufanii naannoo san qoratanii lafa fageenya waan hin qabneef akka salphaatti dhaqanii ilaaluu danda'anii so kanaaf isaanii humna qabanii fi dandeettii qabaniin waraana jiddugaleessaa kana dhabamsiifnaa kan jedhu karoora qabanii jette. Egaa isinoo akka waraana bilisummaa Oromootti akkamitti dandamachaa jirtan? Akkamitti fuuldura dhaabbachaa jirtan? Injifannoon isin argachaa jirtan maali? Gama biraatiin immoo warri harka kennu kun yeroo isin gaafattan maaliif lola kana kan dhufan eeyyamamaniiti moo dirqamaniiti? Isaan kun egaa gaafa dhufanii harka nutti kennatan kaleessa agartee nuti Oromoodhaaf lollaa jee daangaa Oromiyaa Rippaabilika taate ijaarran goyoomsanii kan barumsaafaa humnaan illee qabanii fuudhan. Gaafa atti dhufnu garuu ergama biraa osoo hin taane ergama naftanyaa fudhannee socho'ii itti nu eegalan. Hojii naftanyaa yookaan immoo sirna naftanyaa gabbaasisan akka hojiitti nuuf nu dirqanii. Eegasii baanee immoo humnaan deemaa Oromoo ajjeesaa haadha jeesaa irratti mana gubaa jaarsaa jaartii beekaa kan jedhanii balda yookaan immoo kutaa Oromiyaa kana keessa jiran namoota gurguddoo jedhaman ajjeesaa jedhanii. Isa kana immoo Oromoo ta'ee dhalatee kana gochuurra Rabbi nu milkeessee isin baane bulta keenya. Darbi dhiifama walii goonee wal faana hara sirna impaayirummaa kanarratti fuulleffachuuf fala dirqamneetti nu ergu malee jaalannee miti. Yoo gochuu baanne ibiddaan nu eegu kan eegu ilmaan Amaaraa fi ilmaan Eertiraati. Anis guddichi har'a ilmaan Oromoo Amaaraa keessaa waan akka kanaan gara kanatti dhufu fannaa akkanaa kanatti irraa wal buna. Baay'ee galatoomii jaalboonaa egaa wanti gara fuulduraatti amma isaan filannoodha jedhanii jidduu filannoon akkuma jiru lixa shaggar keessaa bakka hedduu keessatti buufanni filannoo gubatee jira abdii kutannaadhaan uummata fixuutti jiranii wanni irra deebitanii uummata kana dhaamtan yoo jiraate akkasumatti waamichi isin firoottan Oromoo warra afaan Oromoo dhagahan warra sabaaf sablammii akka Oromootti cunqurfamanii bifuun wal fakkaatan ajjeefamaa jiran
isaaniifillee waamichi yoo gootu kan jiraatan gama biraatiin immoo uummanni Oromoo ammallee qophoofnee jirraayi. Mootummaan addunyaa mootummaan kun akka ka'u hin fedha waan ta'eef akka bara 2018 san wayi taanayi waraanni bilisummaa Oromoo hammam jabaatee jira. Wanni kun ammallee rakkoo kana caalu yoo kan nutti dhufu ta'e sodaa qabnaa kan jedhanii jiranii qophii isin qabdanii fi akkasumatti dhaamsa sabaaf sablammoota isin waliin dhaabbatee biyya kana keessatti nagaa buusee sabaaf sablammiin illee akka nagaan bahu warra barbaaduu fi achumataan dhaamsa kee dhaami asumarratti goolabna. Kun egaa jalqabumarratti gaaffii natti na gaafattee kaa hafe illee jira. Inni keessaa hafe injifannoon isin argachaa jirtan waraanni mootummaa yookaan immoo mootummaan humna qabu hundaan duulee waraana bilisummaa Oromiyaa jiru balleessinaa ka jedhu sana wajjin wal qabataa jechuudha. Nuti guutummaatti baduu ka dandeenyu uummanni Oromoo golee Oromiyaa kana keessa jira yoo badan qofa kan nuti baduu dandeenyu. Kana jechuun maalinni har'a sirni kun sirni waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru maal ta'e Oromoo hubateera jechuudha. Qabeenyi keenya guddaan yookaan immoo meeshaan nuti guddaa harkaa qabnu dugda diina keenyaarraa hiikkannee dhachuutti jira. FB garagaraa maas miidiyaa garagaraatiin oofamaa jira. Bilbilaan wal quunnamuu jirra arguutti jiru. Oddoolee garagaraatti injifannoon waraana bilisummaa Oromiyaa kana keessatti galmeessu waan baay'ee uummata Oromoo gammachiisee fi itti mirkaneedha jechuudha. Har'as immoo akka bara 2018 sana taanaa jedhanii warri yaaddoo akka kanaa qaban warra biyya keessan taanee biyyoota alaa jiranii waraana kana ijaan arguu hin dandeenye malee uummata keenya keessatti gabaa keessatti baay'ee agartee lafa bakka malee jiru yookaan immoo bulchiinsa gandaa jiru naannoo uummanni baay'inaan jiru keessatti olii gad walariif wallollee meeshaa guddaarraa hiikkatee yeroo deemu uummanni keenya mirqaana adda addaa gammachuu adda addaa keessa jira argaa jira. Akka humni kun humna ta'ee gad ba'e. Har'a Oromoo biti fira Oromoo biti diinni Oromoo iyyuu akka waraanni bilisummaa Oromoo humna ta'ee gad ba'e argee jira. Kanaaf immoo qophaa'anii jiru taanaan uummanni kun itti qophaa'ee ofii isaatiif waraana kana lolchiisuuf qophiituma ta'e taanaan waraanni kun akka bara 2018 sana sun taane yeroo dhiyoo bilisummaa uummatichaa gonfachiisuuf warra gadi guyyaa socho'u gaheera jechuudha. Kanaaf akkanatti hubachuu danda'utu nurraa eegama. Baay'ee galatoomii jaalboonaa. Egaa maqaa walabummaa News Network fi dhaggeeffattoota walabummaa News Networkitiin hedduu si galateeffadha. Egaa yeroo gaarii qabaadhuti walitti deebineet haalli isin keessa jirtanii fi uummanni keenya keessa jirullee wal iyyaafannee isin iyyaafanneeti isin gaafannaa dhuftanii isinillee sa'aatii lolarra jirtan irratti dadhabbii qabdan beela qabdan dheebuu qabdan irratti as deebitanii sagalee keessan uummata Oromoo biraan gahuudhaaf yaada keessan saba keessanii ibsuudhaaf hedduu galatoomaa hin jedhaa irra deebi'ee ulfaadhu horii buliin jedha. Tole galatooma isinis horaa bulaa eegana. Baay'ee galatooma.